Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif hashama harka fuudhee jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraattan isiniin jechuun barbaada. Hiid nubaarik warroota amantii musliimaa hundi keessan iyyuu baga guyyaa har'aa jaallatamaa fi kabajamaa kan rabbiin isin geessaniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo waggaa dhufuu fayyaa nagaa guutuu isiniif kenne waa hunda bilisummaa isiniif kenne rabbiin fayyaa nagaadhaanii waggaa dhufuun akka itti isin ga'u abdii fi amantii guddaan qaba. Rabbiin isin milkeessu waa yaadanii fi waan karoorfatan hunda isaa rabbii isiniif haa guutu isiniin jechuun barbaada. Asitti aansuudhaanii ibsishaa maakushaa haadha faaxee ummu seenaa Dr. Asilii footoo post godhanii jiru jechuudha guyyaa irraa feemasoonni keenya kaayiroo jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa isiniin illee baga rabbiin ittiin isin ga'e isiniin jechuun barbaada. Rabbiin fayyaa guutu isiniif haa kennu, rabbiin isin haa milkeessu, waa yaadanii fi waan karoorfatan hunda isaa rabbiin isiniif haa guutu isiniin jechuun barbaada. Feemasoota keenya hunda keessan iyyuu warroonni haftan isin jirtu waan ta'eef warrootaas keessan hin gashin hin jirtu waan ta'eef hundi keessan iyyuu baga gammaddanii baga saatii kanaan isin geessaniin jechuun barbaada. Kongira bagatti isin ga'e maakushaa ibsishaa I love you isin jaaladha baay'ee tokko wal bukkeetti isin arguun kiyya anaaf gammachuu guddaadha. Hedduu tokko gammade hedduu tokko natti tole jechuudha. Maaliif jennaan kaleessa dheengadda ijoolleen olola adda addaa maqaballeessii yookaan immoo maqaxureessiidhaanii ibsishaa maqaballeessaa turan jechuudha. Silas immoo feesbuukii isaarratti ibsishaanii qofaasaa post of godhe jechuudha. Maakishaan bukkeen jirtu qofaasaa feesbuukii irratti post of godhe jennaani waynee ibsishaan akkam ta'e ibsishaan hin deemee ibsishaan maaltu liqimsee maal jedhe gaaffinatti ta'e saniin booddee gara yuutuubii gaafa dhufe jedhu footoo isaan lama ta'anii footoo bareedaa footoo nama hawwatu maashaallah footoo kana argee jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii yuutuubii irratti arge feesbuukii irratti immoo qofaasaa post of godhe maakushaan immoo haadha faaxee wajjinitu post of gootee jechuun viidiyoo waraabdee gadhiiste. Saniin booddee narrifadhee ibsishaan bakka hin deemee jedhee garaa kutadhe jechuudha. Saniin booddee gaafa dhufee asii yuutuubii irratti argu haati faaxee liivii seentee turte ijoolleen viidiyoo waraabdee yuutuubii irra gadhiistee turte. Saniin booddee gaafa argu hedduu tokko gabbade dhugaa rabbii maaliif jennaanii gaafa asiliini jaartiisaa wajjin ummu seenaa wajjinii footoo ka'ee poosatee reediin akkasuma footoo ka'ee poosatee maakiif ibsishaa wal bira jira feesbuukii irratti. Saniin booddee waynee hin deemee wayiitu iidee kana baasee deemeera ta'ee hin jedhe. Ijoollee baay'een illee jechuudha warroonni feesbuuka ibsishaa qabdanii gaafachaa turtani. Maakiin akkam taate maakii meerree maakii wajjin poostiin gootuwi maakii biraa hin deemtee yoom deemte ibsishaa maalu dhossitee jedhaniitu koomentii jalatti barreessaa fi turani. Ani koomentiin dubbisaa ture maaliif jennaanii anillee narrifadhe waan ta'eef jechuudha. Maaliif gidduu kana ibsishaanii maakii biratti argamaa hin jiru an argaa hin jiru badaas ani galgala tiktookii seenaa guyyaan seenu guyyaa hojii hojjedha. Kanaaf galgala seenaa argaa hin jiru maakushaanii akkuma beekamu qophaa liivii seenaa jirti. Sana biraan immoo oduu odeessanii maakushaanis kaaddee jirti ibsishaa minaamina hidhamee jedhanii kana duraa isaa turanii maakushaanis kaaddee jirti jechuudha. Saniin booddee mucaan maanni maaliif qophaa isaa poostii of godhee bakka hin deemee jedhe malee isa ijoollee hidhamee minaamina jettu yaanne narrifadhe jechuudha. Bakka hin deemee qophaa isaa footoo ka'ee gadhiisee jedhe. Acha dhufee gaafa yuutuubii seenaa gammade wallahi nan gammade miti. Akkuma ta'e wallahi dhugaa rabbii hedduu tokko natti tole. Saniin booddee amma viidiyoo irraa hojjechuu qabadhe ammatti karoorsee viidiyoo irraa hojjechuu dhufe dhugaa rabbii hundi keessan iyyuu jechuudha. Warroonni maakushaa jaallattanii warroonni ibsishaa jaallattanii hundi keessan jechuun bagattiin isin ga'e isiniin jechuun barbaada. Uummata jaallatamaa uummata kabajamaa ijoolleen nama jaallatamtuudha. Nama xuxxuu miti nama qeexxuu miti nama amantaan nama qoodanii miti nama zarinnatiidhaan nama qoodanii miti. Baay'ee tokko amalli isaanii natti tola jechuudha. Baay'ee tokko jaaladha baay'ee tokko kabaja jechuudha. Isinillee akka jaallattanii fi akka kabajanii abdii isinirraa qaba. Garuu akka duraanii miti maakushaan hedduu duraanii horitti isin ibsishaa wajjin jirtu hedduu daawwattu amma daawwannaan keessan gadi bu'ee jira maaliif silaa fuudhan yoo heerumanii nama jalaa hafanamne jechuudha. Duraan kan koota itti waan jedhamu ta'anii eegunatti fakkaata yookaan immoo kan koota innaa laata ibsisaan jedhanii ta'anii eegunatti fakkaata. Kanaaf wanti kun hirkaa feel ta'ee saniif jennaanii
daawwannaa akka duraanii baalaariin vi'uu isaaniillee gadi bu'aa isaan bukkeetti iyyuu jechuudha. Kanaaf jennaan jajjabaadhaatii wal jabeessaa jajjabeessuu qabna ijoollee keenya maaliif jennaan ijoolleen keenya babbareedduudha ijoolleen keenya ijoollee nama xuxxuu miti ijoollee miidiyaa kanarra amala qabduudha waan ta'eef jennaan kanaafidha. Akkasiin isiniin jechuu barbaada ijoollee keenya malee ani kan inni gammadee dhufee irraa hojjechuu dhufee xiqqoo natti tola jechuudha gaafa isaa wal bukkeetti arge qaatan arge garuu irraa hojjechuuf firiin taane jechuudha hojiirra waan hin jiruuf jennaani. Kanaafuu hedduu tokko gammadee baga rabbiin ittiin isin ga'e hunda keessanillee ijoolleen mana madaamii keessa jirtan hundi keessaniyyuu warroonni mana madaamii keessa jirru rabbiin hunda keessaniyyuu sinaa milkeessuu warroota abbaa manaa hin qabne rabbiin abbaa manaa isiniif haa kennu warroota mucaa hin qabne rabbiin mucaa isiniif haa kennu warroota immoo biyya galuu yaada qabdan rabbiin biyya isinaa galchu waggaa dhufu akka biyya keenya galle biyya keenyatti maatii keenya bukkee daa'ima keenya bukkeetti akka hidii dabarsinu rabbiin nu haa taasisu inshaallah bismillah rabbiin fayyaa nuuf haa kennu rabbiin bilisummaa nuuf haa kennu yoo bilisummaa qabaanne yoo fayyaa qabaanne waan yaanne bukkee hin geenyaa jechuudha. Hunduma keessan iyyuu qimamoota mana madaamii rabbiin isinaa milkeessu isiniin jedha waan baatanii fi waan karoorfattanii biyyaa baatan hin dagatina kaayyoo keessanii fi karoora keessanii gaafa biyya teessanii otuun biyya laabee intallee beluu mana jaartee intallee beluu akkana gootee intallee beluu akkanatti heerumtee intallee beluu akkana taate baqqaanis akkaseen ta'uu qaba jettanii isa biyyaa baatanii dhuftan sana tasumaayyuu hin dagatina gaafa birrii madaamin isin ilaattu birrii keessa olii gadi noofina birrii keessan keewwadhaati akkasittiin heeruma jedhaati seef godhaa mataa keessan keessatti isa yaaddan sana tasumaayyuu dagachuun qabdanii ijoolleen tokko tokko gaafa biyya kana geessanii wanta biyyaa baataniif ni irraanfattu gonkumaayyuu faashinii qaqayyaruu waan adda addaa hin jiraa miti kanaafuu jennaani faashiniin qayyarina uffanni waa tokko faayidaa isiniif hin qabu waan bor idimee isiniif ta'u waan borii ittiin jireenya keessan jijjiirtanillee jireenya maatii keessanii yookaan immoo jireenya dhala keessanii jijjiirtan birrii keessan maallaqa keessan walitti qabadhaa malee faashiniin hordofinaa isiniin jechuun barbaada waan biyyaa baataniif yaadadhaa biyyoormaa biyyuma ormaati hagam yoo teesseeyyuu biyyuma hormaatti naftu. Kanaafuu jennaan jajjabaadhaa hundi keessaniyyuu warroonni daawwattanii warroota irra guddeessaa warroota mana madaamii jirudha waan ta'eef kanaaf yaada kana isinii kaasee ilmaan tiyyaa hedduu tokko galatooma naaf jiraadhaa isiniin jechuun barbaada inshaallah waggaa dhufuu du'aayinaa godha akka maatii kiyya biratti galee ramadana kana baasee isiniin jedhaa viidiyoo isiniif waraabuuf du'aayinaa godha waggaa dhufuu akka hin galu waggaa dhufuu kanas hin baane nan karoorsaa hin galu Sanaafuu du'aayinaa godhaa isiniin jechuun barbaada isinillee akkasii kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii ibsishaa hundi keessaniyyuu maatii maakushaa hundi keessaniyyuu rabbiin asumarraan bagee dabalee ittiin isin geessanii jechuun barbaada waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatooma bye bye.